Akkam jirtu bakka jirtanitti nagaa isin haa baay'atu isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana hojii onlaayinii bareedaa isin qabadhee dhufee jira. Paartiirra taa'uudhaan fi nama affeeruudhaan akkaataa itti maallaqa hojjettan isinitti himaa jechuudha. Liinkii koomentii jalaa tuqxanii gara pileestoorii si fudhataa jechuudha. Gara pileestoorii si fudhatee daayilood gootu jechuudha. Egaa daayilood godhattaniin booda ooppiin gootanii seentu jechuudha. Egaa ooppiin gootanii seentaniin booda fuula kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Fuula kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Egaa fuula kana fakkaatu isinii fideen booda maal gochuu qabdanii akkaawunti loogiin jedha googil jedha jechuudha. Maal gootanii isinii googil kan jedhu irratti yeroo tokko hin tuqtu jechuudha. Googil kan jedhu irratti tuqtu jechuudha. Egaa tuqtaniin booda okay jettuun jechuudha. Egaa jettaniin booda imeelii keechaan filattu jechuudha. Imeelii achi keechaa qabdan imeelii tokko tuqxanii filattu jechuudha. Imeelii tokko irratti tuqxanii filattu jechuudha. Egaa filattaniin booda gara kanatti si fudhataa jechuudha. Maadhaan niikneemii maqaa keechanii hin galchitu jechuudha. Jendarii filattu, barisdee hin guuttu jechuudha. Bara dhaloota keechanii hin guuttu jechuudha. Niikneemii keechaan maqaa keechan hin barreessitu jechuudha. Amma barreessitan jira jechuudha. Niikneemii kiyya barreessee jira jechuudha. Jendarii si filattu jechuudha. Saala keechan filattu jechuudha. Fiimeelii warri dhiirota meelidha jechuudha. Hin tuqtu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda amma barisdee filattu jechuudha. Bara dhaloota keechanii filattu jechuudha. Idimee 18 ol ta'uu qabaa jechuudha. Akkuma ilaaltan guutee jira jechuudha. Akka inni guute kanatti guutuu qabdu jechuudha. Sammii teettuun jechuudha. Sammii tegeettaniin booda fuula kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Akkuma ilaaltan fuula kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Gara gabanaatti deemtanii yeroo tokko veerifaayi gochuu qabdanii jechuudha. Veerifaayi gaafa gootan hundumti isaatu isinii banama waan ta'eef dura veerifaayi gochuu qabdanii jechuudha. Veerifaayi godhachuu qabdanii jechuudha. Veerifaayi godhachuudhaan maayyaa complete verification kan jedhu jira jechuudha. Gubbaa kanarratti verify naan kan jedhu yeroo tokko hin tuqtu jechuudha. Hin tuqtu. Egaa tuqxaniin booda waan kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Start jettuun jechuudha. Egaa start jettaniin booda waan akkanaa kana isinii bootaa qulqullina qabutti bakka seeran ifti itti wannooti verify gochuu qabdanii jechuudha. Start jettuun jechuudha. Verify gochuudhaaf start jettuun. Egaa footoo keechan galchitaniin booda bakka jechuudha. Bakka click kan jedhu san hin tuqtu jechuudha. Bakka click kan jedhu san irra deddeebitanii hin tuqtu jechuudha. Hin tuqtu. Bakka click jedhu san hin tuqtu jechuudha. Haala kana fakkaatu verify godhachuu dandeessanii jechuudha. Haala kana fakkaatuun verify gochuu dandeessanii jechuudha. Verification successful sinin jedhee okay jettuun jechuudha. Egaa okay jettaniin booda verify kan jedhu sun hin badaa jechuudha. Ilaaltan amma kiyya verify naa ta'ee jira jechuudha. Egaa verify godhattaniin booda maal hojjechuu qabdanii amma nama hin affeertu deelii taaskii hojjechuu qabdanii jechuudha. Bakka deelii taaskii kan jedhu hin tuqtu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan hojjechuu qabdanii jechuudha. Deelii guyyaa guyyaadhaan isiniif kennuu jira jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan xumurtanii bahuu qabdu jechuudha. Sanuu amma waan ejentii ta'ee jiruuf garagaraa jechuudha. Hoostii fi ejentiin garagaraa jechuudha. Isiniif waan biraa fidaa jechuudha. Anaaf amma akkatti naa fidaa jechuudha. Warri ejentii ta'ee warri liinkii ejentii koomentii jala anoositileen koomentii jala siniifan godhaa jechuudha. Allachuutu koomentii jala siniifan godhaa jechuudha. Garuu warri dubartoota otoo amma muraasa ta'eef otoo poostii hojjettanii sinii wayyaa jechuudha. Poostii hojjechuu sinii wayyaa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan kiristaala 5,000 siniif kennaa jechuudha. Kiristaala jechuun gara biraatiin akka pooyintii sanii jechuudha. Kiristaala 5,000 siniif kennaa jechuudha. Kiristaala 5,000 siniif kennaa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan kiristaala 5,000 siniif kennaa jechuudha. Warra dhiirotaaf garuu aga muraasaaf siniif kennu jechuudha. Ispiinii fi kaardiiwwan siniif kennaa jechuudha. Akkuma asirratti agartan kana siniif kennaa jechuudha. Isin nama affeertanii ejentiis ta'uu dandeechuu jechuudha. Ejentii taatanii sirriitti hojjechuu dandeechuu jechuudha. Akkasumas immoo nama affeeruu hojjechuu dandeechuu jechuudha. Warri dubartootaa garuu amma guyyaa muraasaatiif ejentii osoo ta'uu baattanii shaggaadhaa jechuudha. Guyyaa muraasaaf hoostii taatanii hojjechuu dandeechuu jechuudha. Kiristaala 5,000 siniif kennaa jechuudha. Akkasumas immoo maalidha?
inviteedha sirriitti hojjetaa jechuudha. Invite gaafa nama gootan akkuma seentaniin ispiinii 3 isiniif kennaa jechuudha. Gaafa liinkii gootii seentan ispiinii 3 isiniif kennaa jechuudha. Kan invite friend kan jedhu yeroo tokko hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda ispiinii 3 isiniif kennaa jechuudha. Ispiinii 3 isiniif kennaa jechuudha. Akkuma ilaaltan anamma ispiinii tokko godhee ispiinii 2 naafee jechuudha. Gaafa go ispiin jettuuni jechuudha. Gaafa liinkii gootii seentan ispiinii 3 isiniif kennaa jechuudha. Ispiinii sadeenuu goottanii baafachuu dandeechanii jechuudha. Nama muraasa invite itti gootanii baafachuu dandeechuu jechuudha. Nama muraasa affeertanii baafachuu dandeechuu jechuudha. $5 kanaa jechuudha. Amma go godheetan ilaalaa jechuudha. $2.7 irraa amma gara $4tti siqee jira jechuudha. Ispiinii 2 qofaan gara $4tti siqee jira jechuudha. Amma ispiinii tokkoon naafaa jechuudha. Ispiinii tokko keessan nan tuqaa jechuudha. Go jettuun jechuudha. Akkuma ilaaltan $4.5 ta'ee jira jechuudha. Ispiinii 3 qofaan $4.5 ta'ee jira jechuudha. Amma maali? Kan egaa gootanii booda nama itti affeertu jechuudha. Nama itti affeertu jechuudha. Nama 2-3 affeertanii baafachuu dandeechuu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo complete verification kan jedhu gaafa verify gootan ispiinii tokko isiniif kennaa jechuudha. Gaafa verify gootan ispiinii tokko isiniif kennaa jechuudha. Collect gootu jechuudha. Gara gamasitti ol baafattu jechuudha. Kinoo akkuma ilaaltan amma ispiinii gochuu ni danda'a jechuudha. Ispiinii saffitee ispiinii 4 isiniif ta'a jechuudha. Gaafa verify gootan akkuma seentanii ispiinii 3 isiniif kennaa jechuudha. Ispiinii 3 san egaa xumurtanii booda verification gaafa raawwattan collect gootu jechuudha. Akka amma reefu baase kanatti baastu jechuudha. Ispiinii 4 ta'ee jira jechuudha. Ammas nan tuqaa jechuudha. Goon jedhaanii jechuudha. Ispiinii 4 guutee jira jechuudha. Amma xumuree jira jechuudha. Akkasumas immoo daqiiqaa 10 gaafa teechan ispiinii tokko isiniif kennaa jechuudha. Gaafa maayikii on gootanii daqiiqaa 10 teechan ispiinii tokko isiniif kennaa jechuudha. Akkasumas immoo nama affeeruu qabdu jechuudha. Nama gaafa affeertan $5 kana guyyaa muraasa keessatti baafachuu dandeechuu jechuudha. Akkamitti withdraw goonaa gaafa jettan withdraw kan goonu karaa USDTtiin godhuu dandeechuu, karaa baankii biyya keenyatti illee jira jechuudha. Bakka Crystal kan jedhu kana yeroo tokko hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda exchanges gochuu hin dandeechuu jechuudha. Crystal 10,000 gara coinii 9,200tti jijjiiruu dandeechuu jechuudha. Akkasumas immoo hojjettan baasuudhaaf jechuudha. Qarshii hojjettan baasuudhaaf cash out kan jedhu yeroo tokko hin tuqxu jechuudha. Please select currency jedha jechuudha. Currency keessan filattu jechuudha. Currency la USDTtiin jira jechuudha. USDTdhaan baasuu barbaanne karaa Binancetiin baasuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankii biyya keenyatiin baasuu dandeenya jechuudha. Itoophiyaa kan jiru yeroo tokko hin tuqnaa jechuudha. Egaa tuqneen booda Teelebirriin jira, Commercial Bank of Itoophiyaan jira, Awaash Baankiin jira, Abbisiniyaan jira jechuudha. Karaa kanaan baafachuu hin dandeechuu jechuudha. Fakkeenya Teelebirrii irratti gaafa tuqe kinoo withdraw gochuu qabnu Crystal 1,100 jechuudha. Crystal 1,100 jechuun $10 jechuudha. $10 withdraw gochuu hin dandeenya jechuudha. $10 withdraw godhachuu dandeenya jechuudha. Gaafa hojjenne jechuudha. Karaa baankii biyya keenyatti illee baasuu dandeenya jechuudha. Amma immoo akkaataa itti ruumii keessan create itti godhattanis isinitti himaa jechuudha. Ruumii keessan create akkaataa itti godhattanis isinitti himaa jechuudha. Gara hot jedhu kanarraa garam deemtu gara kanatti dhuftu jechuudha. Gara kanatti egaa dhuftaniin booda create your room jedha jechuudha. Create gootu jechuudha. Ruumii keessan hin uumtu jechuudha. Hin tuqtu jechuudha gisee tokkoof. Egaa tuqtaniin booda seera isaa hundaa hin guuttaniif jechuudha. Haala kana fakkaatuun create godhachuu dandeechanii jechuudha. Ruumii keessan haala kana fakkaatuun create gochuu hin dandeechanii jechuudha. Akkaataa itti withdraw gootan viidiyoo itti aanutti isiniifan hojjedha jechuudha. Akkaataa qarshii keessan ittiin baafattan isiniifan hojjedha jechuudha. Gaaffii qabdan koomentii jalatti na gaafachuu akka hin daganne jechuudha. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin daganne like share gochuudhaan jajjabeechaa isiniin jenna.